Isa kana. Amma ummata keenya gargaaru. Huno abbootiin teenya sheekan ni jiraniimi. Raayyaan faan ni jiraniimi. Shaamiin faan ni jiraniimi. Mootummaanis ni gargaara ummata keenya gargaaru. Ummanni keenya siyaasaa kamirraa walaba, amantii kamirraa walaba. Ummanni keenya waliin jireenya eenyuma ummata keenya irratti siyaasaa hirkisuun ajjecha waliiti beekadhu. Ummata keenya targeeta amantaa godhuun dubbii jajjabaadhaa beekadhu. Ni qabsooyna ummata irraas walaba taane heeraa fi seeraa naa qabsooynu. Qabsoo kashlabbee qabsoo durrii yoo son taane. Qabsoo heeraa fi seera qabdu. Waan mootummaa san caalu lafa kaayuudha. Ummata irraas baane. Ummataa fi nuu miti. Ummanni keenya sirna kamii wajjin waa jiraatu. Waan nuti sirna san caalluun as kaayuudha. Qabsoo kashlabbee dhiifne jechuu keenya. Warri ni qabsoo irraa dhimma qaba. Ummata keenya siyaasa keenya keessa galchuu qabnu. Ummata keenya dubbii amantii keessa galchine ummata keenya taargeet godhuu qabnu. Ummanni keenya sirna kam keessattuu xiqqaatee guddatee fayyadamuu danda'uudha qaba. Ifa. Wanni qabsoo nuuf kana. Kanamma kafalaa jirru kun wareegama. Kanamma kafalaa jirru kun ummanni keenya fottoquun kun wareegama. Qabsoo guddoo. Qabsoo guddoo taatee osoo jirtu qabsoon ammatti jirru kun qabsoo biraatii miti ta'u ummanni keenya buqqee kun qabsoo guddoodha. Injifannoo guddoo isii tanaan barbaanna. Warra deengadda arsitti nu qaltannuun juuf deebii qubsituudha wanni amma taane kun. Seenaa jimjimoo immoo seenaan isii gaafanna. Jechi seenaa jimjimoo jette. Jecha addunyaa kanarra jaamee hin beekne. Balaa kana hundarra jecha santu balaadhaa beekadhu. Akkanumatti lafaa kaateen jettu beeki. Seera addunyaatiin gaafanna. Nuti uummata walabaa. Nuti uummata amantaa kamii wajjin wal danda'ee jiraate jechuu keenya. Kana jechuu qabda. Laal. Hoggaa amantaadhaan balleessita siin jaan noo jechuu qabda. Ati biyya shoorar keessitee mootummaa diidaa noo jechuu qabda. Mirga kabajeetiin mirgi kiyyanaa kabajamuu dide jechuun dubbii jajjabaadha beeki. Laal. Noo an kabajeetiin jira jechuu danda'u qabda. Ana kana facaasee kana caccabsee mana gubee qabsoon jaamu hin jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo ana kana gubee mana uummataa gubee biyya gubee jaamee miidiyaa irraa geeraramu tasuma qabsoo addunyaa keessa hin jiru. Hin jiru. Qabsoo Oromoo balleessuudha malee hin jiru. No. Qabsaa Oromoo keessaas hin jiru kun. Ammana baluu gubee, awwaajjira baluu gubee, an qabeenya akkanatti gubee, ati gubuuf hin qabsoo itti obboleessa. Mirgaaf qabsoo itaati. Mana Oromoo gubuuf hin qabsoo itti obboleessa. Uummata Oromoo gubuudhaaf hin qabsoo itti obboleessa. Biyya gubuuf hin qabsoo itti obboleessa. Kun qabsoo Oromoo balleessuudha obboleessa. Obboleessa hoggaa qabsoo inu qabsoo beekumsa naa qabsoo inu obboleessa. Nuundi qabsaa wata obboleessa. Dhaggeeffadhaa uummata Oromoo isin.
yeroo ummata kanaaf qabsoonu seeraan haa qabsoonu. Rakkoon keenya rakkoo mirgaati. Rakkoo mana gubuutii miti. Rakkoo manni maa gubataati. Rakkoo Oromoo irratti mana gubuu uummata Oromoo amantii wal nyaachisuutii miti. Rakkoon keenya. Rakkoon keenya maaliif Oromoon aangoo harkattiidhaa miti? Maaliif namni biraa aangoo harkataa miti? Mirga namummaati. Dhaggeeffadhaa. Kan inni haasawaa jiru kun beekumsa addunyaa tanaati. Geeraraa fi geerara duwwaa cabsii balleessii kijiba gowwummaa fi wallaalummaa jazbummaa dhama'uu ummata Oromoo burjaa jeessuu fi ummata wallaalaa fakkeessudha. Qabsoon akkasii. Ummanni kun ummata guddaadha. Ummanni kun akkatti dubbatu ummata beeku, ummata seeraa fi heera qabu. Akana wakana. Lah. Wanni hundi seeraa fi heeraan ta'uudha qabdi. Hoggaa ummanni keenya wanni takka mudatte waan kanarratti gartee siyaasaa hojjechuu ummata keenya warra siyaasaa godhu. Ummanni Oromoo gaafii siyaasaatis gaafatee hin beeku. Gaafachuufis hin taa'u. Gaafiin isaa gaafii mirgaati, gaafii haqaati. Gaafii namni addunyaa kamuu gaafatu. Gaafii biyya shawara keessuutii miti. Gaafii addunyaan guutuun beekte jechuudha. Gaafii isaa gaafii shawara keessa gaafii siyaasaa godhuun gaafii uummata Oromootii fi uummata Oromoo guruudha. Tabaala baasuudha. Kanaan jibbalaal. Uummanni Oromoo shanee jaamuun rukutamuu hin qabu. Shanee fi jinni jaankaa uummanni Oromoo hin beeku. Oromoon Oromoodha. Shanee fi maalaati jettu kana dura Oromoon Oromoodha. Oromoon ati bilisiginnaadha jechuudhaan Oromootti eenyumti nu dubbachuudhaaf mirga tokko illee hin qabu. Oromoon Oromoodha. Bilisiginnaa duraas Oromoon Oromoodha. Shanee duraas Oromoon Oromoodha. Kanarra waliif gallaa. Well. Oromoon Oromoo malee maqaa biraan qabu. Oromoon hawaasa saba dhaaba siyaasaati miti. Uummata addunyaa keessaa uummata addunyaati. Uummanni Oromoo akka uummanni addunyaa kun jiraatutti jiraachuu qaba. Hawaasa wajjinis akka uummanni addunyaa jiraatutti jiraata. Ifa. Lal. Ifa. Na ajaa'iba bakkuma Oromoon taargeetatti yoo Oromoon tokko aangoo harkate ati gantuudha jedhanii mataa keessa gaddawan. Laal. Ifitti duulula if nyaachuu. Haa'u
Waraabu. Guddinaan fedhanii bar. Yoo Oromoon tokko sheekummaa harkate isuma kana dha'uu eegalan. Yoo qabeenya harkate Oromoof qabsaawaa bar. Kakana jookon. Laalme. Mee maaligaa? Oromoof hin qabsaawaa jecha guddina Oromoo jibbuu maaligaa? Ay, Oromummaa sheekummaa harkattii miti bar Oromummaa aangoo harkattii miti bar mololli keenya. Yoo lafarratti waa jaarrate isuma kana dha'uu eegalan. Hatee fudhatee jaabar. Mee laal. Milkaa'inuma Oromoo jibbuu. Bu'aa Oromootiif lollaa barbo. Hayyee furmaata uummata kanaa fidii hoggaa jetteen waliifuu galteen qabduu qabadhu. Abbootii teenyarraa eegaleetii barsa. Kanaaf obboleessoo obboleessoo ummata kana hanga isinee warri fokkoruu kun warri afaan qofaa kun hanga jabaattanii akka jara kana taatanii ammaaf ummata kana badhaadhina qofatu furuu danda'a. Badhaadhinatu biyya harkaa qaba. Mootummaas badhaadhinatu qaba. Waan hunda ka taasisu muree murteessuu danda'u badhaadhina. Ifa. Ani isatis waa takka godhuu hin dandeenyu. Furmaata ummata keenya gara badhaadhinaatiin barbaanna. Ifa moo ifaami? Ifa. Tatiyyaa fi teetitti deebina ni qabsooyinaami achi baanee qabsooyina. Ifa. Qabsaa hundiif nu ni qabsooyina. Amma immoo ummata ka tajaajiluu danda'u waa hunda godhuufii danda'u badhaadhina. Madda tokkichaa inni bishaan hin dhuguu kana duraa cufuu hin qabnu ijoo keenya. Kaabinuma santu isaaniif furmaata sheekkanuma santu isaaniif furmaata. Ummata keenya afaanaafis osoo hin taane waa takka harkaa hin qabnu naafi ati. Kijibaadha. Haasawaa heddummeessuun hin barbaachisu. Ummata keenya hawaa hundaan konkolaataa hundaan bakka itti godhuu dandayu. Kan diina sanis irraa deebisuu dandayu badhaadhina. Tasgabbeessuu danda'us badhaadhina. Perfect. Humna jaaramaa akka qabus badhaadhina. Paartii Oromoon qabu keessaa. Ifa. Paartiin waa hunda godhuu dandayu ko Oromoon qabu badhaadhina. Ifa. Ummata keenya bira ka dhaabbachuu dandayu badhaadhina. Dubbii tana badhaadhinatu furmaata itti godha. Badhaadhina ummatatu filate. Naafis hin filanne ummanni badhaadhina filate. Mootummaan filame. Waan ummanni filameef, waan ummanni filateef godhuufii qaba. Naafi atis gaafa filamne ni goonaaf. Ammaaf immoo ha filameetu godhaaf ummatatu filate. Dhuga moo dhugaami? Dhugaadha. Dhuga moo dhugaami Oromoo? Dhugaadha. Laal akkana laa. Maaliif hin dararta? Eka. Rakkoo ummata kanaatiifis ka gaafatamu badhaadhina. Eenyumaa hin gaafannu nuti. Abbaan fedhe biyya shooror keessa abbaan fedhe biyya sana akkas godhe ka gaafatamu badhaadhina. Biyya isaa eeggachuun isarra. Ummata isaa eeguun isarra. Akkanatti haasayi.
gootummaa jechuun akkana kunoo akkatanii lama siyaasa hootan arrabsuu fi caccabsii fi balleessati ulee guurratee fi dutanaa fi watanaami gootummaa jechuun dhugaa dubbachuu danda'uudha haqa lafa kaayuu danda'uudha. Eenyumti nu hojjeefnee fi hojjeefnaa abaluun nu hojjeese kana dhiise kana dhiise ifiif wal hojjeefna namuun nu hojjeefne dhiise haasoo kanaan itti naasainan haasoo kana sababa hin baay'isin sababa baay'iftanis sababa baay'ifna nuti hedduu sababa baay'ifna ummata baaragaa waan taaneef sababa baay'ifna akkana maariyyoo akkana ta'u hojjeese maal waree jaalanna wareen hin barbaachisu qabiraate hojii deemee odeessi na wajjin odeessin na dhukkubaan. Okay. Nado kuba. Asal birato kolem fedu. Wai watakka na ujina sain. Wani na sain nunka buante. Wani na sain takallen kapu. Watakka na ujina sain. Furmata ummata khiyya ko fam barbadam. Furmata ummata khiyya kana gargaru dandau badadi na khalas. Gargar summa na sidemu yo badadi ni hayyame qofa ummata khiyyaf gaya. Tuppi ka babada. Hunnan kapu. Ummata khiyyaaf waa godhuudhaaf humna takka illee qabu. Dubbii gabaabaadha. Ka humna qabuttiin dubbii cirqisaa jira jechuudha. Ifa. Ummanni khiyyaa hangaanaan isa bilisoomsuu eeggataa re'e. Eeka. Taqabsooti ijaatti dhufna. Taqabsoota eenyaatti dhufna. Akkasi. Nuti jajjabaan sun Oromoof dhaabbate sun warri akkasii Oromoo bilisoomsuuf yaa'u sun itti dhufna rakkoon qabu. Ammaaf garuu hammaa ta'e tole badhaadhinatu ummataaf dirmata ka biyya harkaa qabu badhaadhina itti gaafatamtummaan rakkoo tanaatis ka fudhatu badhaadhina. Ifa. Dhaabni ummanni filates badhaadhina. Noomite ka file. Dhaabicha ummanni filate dhaabicha ummanni jala deemu gaafachaa jirre jechuu keenya. Akkana moo akkanaan akkana. Akkana. Oromoo kana moo akkanaami? Akkana ka. Kana godhuudhaaf Oromoo ofiin qabsaawachaa sheekan keenyaa sarrabsuu dhiisa abbootii teenyaa rabsaa. Haji Ibrahim fadaga sheekotiin manzaraati haasoftu kun. Hanga isaan ummata kana walitti qaban isin walitti qabuu hin dandeessan. Hamma sheekotiin teenya jaarmaya qaban hamma majlisni sun paawara qabu eenyumti dhaabni siyaasaa kamuu paawara hin qabdu. Ummata keenya biratti ummata keenyaaf waa godhuuf hamma majlisa sanii eenyumti nu paawara hin qabdu. Hin kijibin hin kijibin hin kijibin hin kijibin hin kijibin. Hamma kaabinee sanii ati kan dhugaa laalaan maaliin jeeseta soba ta'uusaa beekuutu dhugaa ta'uusaa hin beekne irra dhugaadhaan jee barbu. Abbootii qabeenyaa biyya keessa jirtu santu ummata keenya gargaaraa jiraasi gargaaruu dandayaas. Waa takka ati khafacee kun ifii keetuu gargaaruu hin dandeessu. Callisi hin kijibin. Kaabinee santu ummata keenyaaf dirmataadha. Aangoos ka qabu isaani. Diinallee karraa dha'uu danda'u isaan sani. Jaarmaan waa hundaan guutamaan isaan sani. Ifa. Hin qabnu naafeeti. Hin kijibin. Waan itti wal kadhannee sababa keenyatti uummanni keenya kana ta'e dhaabi kana. Waa takka illee hin fedhan. Irraa dhadhokku balaa. Akkana. Warri sheekan keenya ka majlisaatis akka heeraa fi seera biyyattiitti akka biiti bulutti bulan dhugaadha.
Akkasi. Isa jaarame kana diiga isa biraan finnu jechuu keenya. Gargaarsa qofa godhi ummataaf. Ummata keenyaaf gargaarsa godhi. Waan qabdu gad darbi. Waan biraa hin dubbatin. Eenyumatti laal. Eenyumatti quballaatin ka eenyutu eenyu quballaata isa. Miidhaan tun hunduma keenya irra gahaa jirti. Nurraas boo amma sii galtee amma lafaa ol guddatteeti miidhaa argeedhaa fi arsiinaan jetta. Bara Minilik irraa bara meeqa irraa quba qabna ittuma duguugamaa as geenye miidhaa isiidha nurraas kana. Nuti hin dubbatiin tanarra nuun himin. Amma waan godhi siin jenne godhi. Godhi ati. Waan godhi siin jenne. Godhi waan godhi siin jenne. Ebelutu kana godhaa jira, ebelutu kas godhaa jira. Dhiisi kana waan siin jechu jirru baleessoo. Hin beeytu ragaatti hin qabdu. Siyaasaadhatu kana godha. Akkuma waliigalatti biitti rakkoo siyaasaa qabdi. Biyya san keessatti ati Oromoo ta'uun keetuu rakkoodha. Sumaan sirratti dalagan. Durirraa sirratti dalagan. Ati firratti dalagu jirta. Gattaa'i. Waan ati laayitu kana hunda. Waan ati xiqqishoo ati haasawaitu kana miti. Asii miti. Waan ati haasawaitu kana beeku kana godha haasawa ijoolleetti xiqqishoo. Kun haasawa saba guddaati bar. Gargaari siin jenne. Naariyyoo siin akkana godha siin akkana godha sababa dhiisi. Gargaari. Eenyumattuu quballaatin. Daasitu manni keenya rakkatee jira akka barbaadeen isaa rakkatu amma kana hin barbaanne nuti. Sababa tokkollee hin barbaanne bara haasawu biraattis haasawuu hin barbaanne wallaallees haasawuu hin sodaannees laal. Ammoo liigallee. Ummata kiyyaan walaba baafachaa jira. Haasawuun nama haasawu jiru kun ummata kiyya dhaaba siyaasaatiinis walitti hin makinidha. Ummata kiyya kamuun tuqiniidha sirna kam keessattuu. Abbaan barbaade dhaabni barbaadde ummata kiyyan tuqiniin jechaanii jira. Ifa. Ummata kiyyaaf ni qabsoo itaa mirga isaaniitiif qabsaa'e waan isaan dhabaniif waan isaan harkatti hin dhayiniidha. Barbaadan kaabinee haa ta'an, barbaadan milishaa haa ta'an, barbaade hattuu haa ta'an waan barbaade ummanni kiyya haa ta'u. Ifa. Wanni ummata kiyya quba laattuuf hin qabdu. Waan ummata kiyyaa gootuuf godhiif. Kanas. Akkana boqonaame. Yaada san caalu yoo qabaatte ummata kiyyaa godhiif. Namuu waan qabdan gargaara. Gargaaruun ummanni ammalaan roobaatu as deema. Yeroo roobaatu as deemaa jira. Bokkaan as deemaa jira. Nutis ni goonaaf. Filosoofiin hin barbaachisu. Waa hedduu filosoofii haasa'uun nu barbaachisu. Filosoofii siyaasaa haasa'uun akkana furmaata qofa haasa'uun nu barbaachisa. Kun akkana ta'ee asiin akkana ta'ee wayi shanyii jaarraa abbaa gadaa shanyii leenjisoo diigaa dhiyeesse kana. Kanaa miti. Dhiyeesse kana.
filosofii gosa hedduu tokko haasa'u gosa garaagaraa irratti baruu uummata irratti kanaa miti. Haasa'uma garaagaraa irratti bartee bakka akkasi dhaggeeffatan baxabbaxaan haasa'u kanaan hin barbaachisu. Hatta ormatti hin gartee attention ittiin harkifattu. Attention harkifachuuf sheekan akkana godhanii maarriyyoo abaloon maarriyyoo asiin maarriyyoo kana hunda baaragaa haasa'u warra baaragaati haasa'u nama dammaqeetii miti kun kanaa miti. Kanaa miti gargaarsa godhi. Eenyumtinu Oromoo kamirratti Oromoo kiristaana irrattis Oromoo maarriyyoo irrattis hunduma irrattuu gargaarsa eenyumti kee nagaa uummata Oromooti kanaaf siyaasaa ifiin jettus nagaa uummataa eegi biyyatee eegi booda geessaa biyyatee gubdee uummata kee gubdee injifannoodhaan fidee injiin aangoo uummata keetii tiiksi aangoon uummata keetii yeroo tuqame loli. Faayidaan uummata keetii yeroo tuqame loli. Anamma akkamitti lola seeta. Badhaadhinni aangoo Itoophiyaa keessatti qabu ilmi Oromoo gaadhabe ni lola. Laal. Kaabineen Oromoo waan kaabineen Tigraay qabdu san yoo dhabe ni lola. Maaliif kaabinee ta'eedhaa miti? Maaliif kaabinummaa sanirraa dhabee qooda Itoophiyaarraa? Aangoo maaf dhabee? Waan sooressi Itoophiyaa keessatti argachuu qabu. Sooressi Oromoo yoo dhabe ni naara. Maaliif Itoophiyaarraa soorame jee kan agartee gadi hin dha'u. Mootummaarraa Oromoo waan dhabe hundarratti ni dubbadha jechuudha. Laala haasawa qabsoo. Amma sii galtee moo? Amma olii galee. Rakkoon saba kanaa bara amata waggaa 30 injifannoo isaatis rakkoo saba kanaatiin injifannoo isaa harkineeti injifannoo isaa yeroo lama amma asootaa amma tadeengadda qeeroo finnetana asootaa miti san dura lubbuu miliyoona meeqaa 91 wareeyne eega Oromoon aangoo qabate booda biyya gallakkisiise akkuma ammaa kana taphatanii akkuma amma taphachuu jiran kana Oromoo tokkana godhe jedhanii Oromoo walii garagalchanii tapha ala Oromoo baasan arraas sanuma taphatamaa jira jechuudha kanaan didaa jira. Amma sigaltii ammas tanuma deengadda alaali. Yeroo lama waan ammatti haasoitu tana. Yeroo lama qabsooyneeti. Injifannoon dhuftee namumaa kannanii bahan obsan qaban ni jarjaran. Abbuma barbaade siyaasaatti hojjete jechuudha. Mataan na dhukkuba yeroo lama waan ta'eef lubbuu hedduu wareedee jechuudha. Dhiigaan jibbeemma. Waan ta'e haasaitu kana naaf hin galuun. Wanni na naasa'u kanatu Oromoof gala. Wanni nama haasa'u jiru kana. Inti ijoollee xiqqishoodhaa miti. Obboleesso waa'ee uummata Oromoo haasa'utti jirra. Waa'ee uummata Oromoo gaasoo hin waa'ee warra siyaasaa haasa'uu dhiisi. Ebelu kana jeemmanni ebelu kana jeedhaami. Kanu caalaa waajee hin jiru. Ebelu kana jee dhiise kana uummata gargaaruun sin jechaa jira. Ebeluun keetis maarriyyoon keetis haa gargaaru. Shaneen keetis Oromoo haa gargaaru obboleessa kiyya. Jawaar ati baantus Oromoo haa gargaaru. Abiyyiis Oromoo haa gargaaru. Wanni amma siin jechaa jirru. Oromootti hin duulin eenyumtiinuu siin jechaa jirra. Uummata Oromootiif nagayaa kannanii siin jechaa jirra. Uummanni Oromoo waan biraati. Uummata Oromootiif qabsooyitaami waa'ee uummata Oromoo dubbadhu ka. Uummata Oromoo kana dubbachuu ati waa'ee dhaaba siyaasaa malee waa'ee Oromoo dubbachuun beektu. Dhaaba siyaasaa moosisuu deemta moo ati rakkoo Oromoo haasofita moo waa'ee dhaaba siyaasaa natti haasofita? Gootummaan kan kee waa'ee siyaasaa haasa'uudha moo waa'ee uummata Oromoo haasa'uudhaati? Waa'ee sabaa haasa'ika. Waa'ee ulfina sabaa haasa'ika. Sabni Oromoo waan hin haasa'in maal? Sabni Oromoo haasa'uun barbaachisuu bar. Maali haasa'u naaf yaate haasa'u nurra bar. Sabni Oromoo bar haasa'u waan hin taane booyi. Sabni Oromoo bar gochaan ta'e waan ta'e kana.
gochaan qabsaa'ee bar sabni Oromoo yoo qabsaawaa ta'e saba qabsaawaa kanummaan ati ta'e girtuu yoo qabsottis ta'e saba Oromooti. Qabsaawwan saba Oromoo caalee hin jiru bar. Haa warra siyaasaatu saba Oromoo caalee qabsoodhaan gootummaadhaan. Haa Oromoo warra siyaasaatu Oromoo caalaa furmaata Oromooti. No. Eenyumtiin Oromoon caalu. Eenyumtiin. Biyya isaa irratti Oromootu miidhame. Oromootu du'e. Dhaaba siyaasaa osoo hin taane. Warra siyaasaa osoo hin taane. Warri siyaasaa ni naggadee malee maal ta'e? Maal ta'e? Maal ta'e? Oromoon taphate malee warri siyaasaa maal ta'e? Oromoo guutaa kachi gurguru maal ta'e? Warri siyaasaa maal? Biyya isaa irra kadiigee kabeelewe. Arrallee ka biyya isaa irra buqqa'aa jiru. Biyya isaa irratti tumamaa jiru saba Oromooti. Dhaaba siyaasaati miti. Uummanni Oromoo biyya isaatirraa garatti deemuu hin qabu. Lafa isaatirraa garatti deemuu hin qabu. Saba Oromootiif dubbanna. Saba Oromooti. Saba Oromooti achi eenyuma hin beeku. Lubbuuti yaa hin beeku saba Oromooti achi. Biyya isaarra kan miidhamaa jiru. Kan horrifamaa jiru. Kan obsatee waa hunda wal madaalchifatee deemaa jiru saba Oromooti.